Ashama nageenyi Rabbii guddaa simbirratti haa jiraatu olaaf keessa teettaniitiin Caayaa Oromoo TV kan hordofaa jirtan miidiyaa Caayaa Oromoo TV'n akkuma beekamu qophii keenya raadiyoo Dambalii Gaaddisaatis eegalee oduuwwan addunyaa akkasumas waraana bilisummaa Oromoo TV oduu biyya keessaa balballoomsuudhaan anjal daandii bilisummaa akkasumas ogeessa teeknikaa fi istiidiyoo teekinooloojiidhaan nu cinaa kan dhaabbataa jiran jaal irreessoo bariitiga daawwattoota keenya Shorri hoggantonni Caayaa Oromoo TV fi akkasumas miidiyaa Jaarmiyaa Gaaddisa TV fi Jaarmiyaa kenna cinaa dhaabbachuudhaan illee hojjetaa jiran shorri isaanii guddaadha. Har'a qophiin keenyaan qabadheetiin dhufe waan ajaa'ibaati. Kun maali beektu? Ardaa marii waraana bilisummaa Oromooti. Ardaa marii waraana bilisummaa Oromoo dhimmoota haala qabatamaa bu'aa bahii waraana bilisummaa Oromoo ilaalchota waraana bilisummaa Oromootii fi Fuggisoo finxaaleeyyii diinota irratti uummanni Oromoo kamiin dammaqa diinagdee waraana bilisummaa Oromoo gama siyaasaatiin jiru maal fakkaata? Akkuma beekamu nama carroometu waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbataan ta'a qarreef qeerroo gamnaati qeerroon kenna hayyoonni kenna hoggantonni Jaarmiyaa Gaaddisa marii dhaloota bilisummaa Oromoo maal jedhu? Diinagdee kana akkamitti fuufan kanneen deeggaran hoo bu'aa bahii waraanaa kana keessatti akkamitti gammadan injifannoo waraana kennaa hoo daranuu ammoo qabsoo keenya saffisiisuu fi humni mooraa qabsoo Oromoo diinagdeen Oromoo eessatti qisaasamaa jirti. Diinagdeen Oromoo diinamoo saba fayyatte kan jedhus irraa xiinxaluu deemna. Waraanni keenya wabii keenya isiniin jechuu barbaada. Kun Caayaa Oromoo TV qophii ardaa marii waraana bilisummaa Oromooti. Abbaan barbaade waraana adda bilisummaa Oromoo nama carraa qabutu bira dhaabbata. Namni hamilee qabu, namni carraa qabu. Kan carraa hin qabne ammoo olumaa gadi deemtee waraana adda bilisummaa Oromootiin daldalachuu hin danda'an. Guyyaa takka garuu laagaa keessaa isa baasuu jira. Jiraraar marroon. Dhaloonni qubee garuu guyyaa takka haqqisuu jirti. Warri birrii waraana adda bilisummaa Oromoo nyaattuu fi warri Oromoon daldalattu warri Oromoo jettee kaaree meetira 500 fudhattu jechuudha. Nama carraa qabutu waraana kana bira dhaabate jechuun isaanii sirriidha. Waan numara hunda keessa jiru jechuudha. Sababni isaa tokkoffaan falmattoota haqaati. Haqaaf falmatanii isa lammaffaa ammoo gabaabseetumaa yoo isin deebise falmiin isaan kalee fi haqas godhaa jiran abdii waan qabuuf abdii uummata Oromootiif Oromiyaa waan ta'eef bakka abdatanillee ga'ee jira waan ta'eef kanaaf namni waraana kana cinaa dhaabbatee har'as boruus kalees warri dhaabbataa ture carra qabeesse ani akka nama tokkootti sababni isaa akkuma duratti siin jedhe haqaaf nama falmatu nama dachee ofiitiif biyya ofiitiif falmatu jechuudha. Kunuu warri kaabaa dhufee biyya seenna falmaa jiruuyyuu sunuu falmii jedhee waamaa jira. Kanaaf nuti waraana kana cinaa yoo dhaabbanne sababni itti carraa ta'uuf tokkoffaan duraan dursee akkuma duratti jedhee. Ulfaadhaa shaneen kaayoo hin qabu ajajas hin qabu saamicha gaggeessaa jedhee namichi biyya Itoophiyaa hin bulcha jedhee yeroof kursiirra taa'u suni haa ta'u waa jedhu malee achumatti deebii ofiitti kennee ture. Ufumaa waallee jedhaa ufumaa deebiillee kenna ture. Kanaaf sochii kana balleessuun hin danda'amu babal'atee jira. Ammas uummanni keenya maaf dhoysaa nu uf laaluu qabnaa maaliif waraana kana dhoysee iccitii isaa dabarsuu didee jedhee ufumaa deebisee ture. Gaafa waan qabanii gadhiisan wallaalan ani jaalsoo humariin hujii isaatiin yoo dadhabe duuba taa'ee maqaa itti baasa. Kana gocha madiinni godhu malee waraanni keenya kaayoo qaba, akeeka qaba, galmatti deemu qaba jechuudha. Kanaaf kuni guddaa waan ummata biratti illee beekamaadha. Waraanni keenya maal fedhiin isaa maali, kaayoon isaa maali
daa'imman waggaa 10-15 yoo gaafatan deebii kennuufii dandeetti jechuudha. Kanaaf waraanni keenya osoo tarsiimoo masagamuu baatee osoo kaayoo qabaatuu baatee har'a bifa kanatti guddatuu hin danda'u. Kanaaf gaafa ati cimte gaafa ati jabaatte diinni waan argeessitu bataa'ee sitti moggaasaa amala diinaati jechuudha. Waraanni keenya haga tokko an uummata Oromoo biratti kan hanqina laalu maaliif yoo jenne biyyi takka hin ijaaramte yookaan biyyi mootummaa takka hin jijjiirama yoo jedhame bifa waraanaa qofaan jijjiiruu hin dandeettu. Dirqama sochiin uummataa bira jiraachuu qaba. Sochiin uummataa kalee wama takkayyuu hin abdanne kalee waraana kana badhetti abdatee sochii garaagaraa gochaa ture. Har'a garuu waraanni keenya qabatamaan da'oo takka takkaan qe'ee keenya keessa jira. Ifaan ifatti Oromiyaa biyya falmatuuf biyya wareegamaa fi ture keessatti sochii garaagaraa gaggeessaa jira. Gara waraanaatiin ani hanqinni guddaan natti mul'atu maaliif sababa gara miidiyaa garaagaraatti illee banii ibsuudhaa fi iddoo waraanni keenya keessa socho'u irratti niitworkii cufanii intarneetii garaagaraa cufaniiti kan jiranii. Kanaaf yeroo tokko tokkotti yoo argatan gara FB'tiin sagalee isaanii aga tokko dabarsaa jiranii. Garuu uummanni keenya akkuma waraana keenyaa da'oo ta'ee waraana keenya nyaachisuu jirutti akkuma waraana keenya diinaaf icciitiisaa dabarsaa hin jirretti maaliif wal ijaaree sochii waraana kana cinaa dhaabbatu akka mootummaan waraana qofa irratti hin xiyyeeffanne mootummaa qisaasessuuf sochii garaagaraa maaf godhuu dadhabee waan jedhu uummatarraa hin komii qaba. Kanaaf uummanni keenya ammallee akkuma cinaa dhaabbataa jirutti waraana keenya ifaan ifatti bahee sochii har'a yuunivarsiitii irraa jammare kana cimsee itti fufee Oromiyaa keessa diriirsee sochii karaa nagaas gaggeessuu qaba. Waraanni keenya hanqina hin qabu. Gama imaammata siyaasaatiin hawaasa kan hubachiisuu irratti osoma rakkoo keessa jiru osoma kumatamuu hin qabne kan hubachuu keessatti uummanni Oromoo gama siyaasaa fi diinagdeetiin godhee jira. Jijjiirama inni fide kana keessatti qaawni diinonni keenya itti fayyadamanii uummata keenya miidhaniin qaawa Oromoon baasimoo qaawa waraanni keenya baaseen qaawa Oromoon ofitti saaqimoo qaawa waraanni keenya saaqeen kan jedhu kana maaliif hubannoo irratti jecha bareedaan dhuftee waan taateef jaala keenya itti fufa. Hayyee ulfaadhaa akkuma duratti jedhee gaafa ati cimte diinillee baay'isee sirraa haasa'uu eegala jechuudha. Gaafa si tuffate waa'ee keetu hin dubbatu. Jiraachuu keettu jabaachuu keettu diina dhiisiisa jechuudha. Kan deeggaru nama carraa qabu. Waraana bilisummaa Oromoo namni deeggaru nama dhugaan carraa qabu. Maaliif jedhamee hiikni kennamee jira. Gama biraatiin bu'aa bahii waraanni bilisummaa Oromoo keessa bahee akkamiin jechuudha dhaloonni bira dhaabate kunis ta'e diinnis firris akkamitti beekuu qaba kan jedhudha kan tilmaamaatiin turre akkasumas ammoo kana keessa gama siyaasaatiin hamma silaa barbaachisu gama diinagdeetiin uummanni Oromoo waraana keenya godhee jira. Kana malees waraanni keenya kan humna haganaatiin lubbuu aarsaa deebii hin qabne godhe osoo uummanni Oromoo gama ilaalcha siyaasaa diinagdee akkasumas ammoo ofiisaallee wal jaaree hamilee waraana bilisummaa Oromoo ta'e qabsoon bilisummaa Oromoo eessa jirti kan jedhu irratti qarree bilisummaa Oromoo akkasumas qeerroon bilisummaa Oromoo hayyoonni keenya gulantaa hoggansa garaagaraatti kan jiran qaamoleen olaanoon jaarmiyaa gaaddisa marii dhaloota garee bilisummaa Oromootiif akkasumas ammoo caayaalee jalatti kan argaman miseensonni hedduun kan mari'atanii daawwattoota keenya qophiin keenya kan ardaa marii waraana bilisummaa Oromoo kutaan 24ffaan har'aa kana fakkaata. Yeroo ammaa bakka duraanii jiru dhugaa kana jechuun dha'uun hiikkatuun akkasuma mala maluun waa hedduun bakka duraan jiru. Kanaaf bal'aan tama yoo ija qabduu haasoftiisan irraa haasa'aa jiran malee ol lixee jira. Kanaaf waraanni kun hadda waa balleessee miti bakka dureen jiru kan jennu waa balleessee miti ka adamsamuuf yookaan waa balleesseetii miti saba kiyyatti roorrisinaa irraa akkuma weenniin bineensi weenni jedhamu gogaa isaatiif ajjeesan waa takka waallee nyaatuu waan gogaa isaatiif isumaaf ajjeesan akkasitti duune Oromoon jechuudha. Kanaaf Oromotiyya isiniif jecha kuphee kuphisaa jira.
waraanni kun isiniif jecha bosona galee qooqa ta'a. Isiniif jecha kabaja Oromummaa fi Oromootiif bosona galee taa'aa jira. Isa kana bira haa dhaabannu. Isinuu of argaa jirtan. Baay'ee nama of argitan. Rabbi of isin haa beeksisu. Of beekaa bira dhaabadha. Akkuma of jala qabatte kanatti kooluu ta'ii ammoo Rabbi of jalatti haa qabatu. Kanaaf jajjabaadhaa jennaa. Walumaa galaan waraanni keenya bakka duraanii hin jiru. Akkam akka isaaf ta'u baay'ee of nama gaafachiisa. As deebee nama gaafachuu miti. Ofuma iyyuu as deebanii nama gaafachiisa jechuudha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo warroonni carraa arganneen isa keessatti carraa kana fayyadamaa jirru warroota nu duubaa jiran yookaan hubannoo hin qabne hubachiifnee gama keenya as fidatti Oromoon kana jechuudha. Amma wanni guddaan jaalannee jibbinee jecha nuu miti diinni nu akka waraana kana hinjifachuu hin dandeenye bareechee beeka amma sa'aatii kanatti jechuudha. Kanaaf jecha nu ammoo anammoo waan natti dhagamu tokko jira jechuudha kophaa kiyya jiru. Wallaahi dhugaa rabbi kan qabu miti. Otoo waraana bilisummaa Oromooti hanne wanni hannaa gadi hin jiru hatee uummata kan biraan dhaabate hedduu itti gammada. Maaliif jennaan hin taane nu hafa. Hin kennine nu hafa. Kennuu qabnu of kennuu qabnu. Maal irratti waan qabnu kan qabnu olitti dhugaa rabbiitiin bira dhaabbachuun nu hafa amma kennuu qabna bal'ifnee achi kennuu qabna. Isiniif galatooma waraana adda bilisummaa Oromoo gargaaruuf si gammachiisa wasin anisiisa jettaniif ana intala Oromoo miti aduwwii naasisa malee ana nan naasisu yoomillee kana alhamdulillah rabbil alamin. Waan inni natti dhagamu keessa yookaan carraa kan argadhee gara jaarmiyaa kana dhufee waraana kana gargaaruuf akka waan du'aayyuu ta'ee wayii qabuuti alhamdulillah rabbil alamin jecha. Akkasuma warri kaleessa hiriira adda addaa baasaa jiranii warri mootummaa kana jala dhaabatan hadha waraana adda bilisummaa Oromoo harka yoo galan maal akka isaan haasaaran hundi keenya miidiyaa irraa argaa jirra jechuudha. Kaleessa afaan kamii shanee jedhaa turanii hadha isin shanee miti jedhanii yoo waakkatan ani isin maal hojjan saba keenyaaf maal goone waraana keenyaaf maal goone afaaniin immoo diinagdeen keenya maafiin garaa nu nyaatahu maaliif dhugaa irratti hin dhaabanne osoo har'a gara mootummaa kana garagalleen hundi keenya dahaba ofirraa baasnee gurgurra jechuudha. Kanaaf nu haadhaaf abbaa keenyatti quba qabu osoo hin taane haadhaaf abbaa keenya galee ofii danda'a dhabuu fi danda'a. Nu akka keenyatti namni biyya namaa keessa jiraannu carraa arganne waraana keenyarraa hambifachuu hin qabnu. Gaafa biyya qabaanne gaafa biyya keenya irratti kabajamne mana qabaannee yookaan fooqii ijaarannee keessa galuu dandeenya. Taqamnu keessaa nu baasanii nu guggubu jiranii akkamitti osoo biyya hin qabne maallaqa irraa sassanna yookaan akkamittiin nu kadhatan. Maaliif wal kadhanna nu kan gochuu qabnu dhandhee loluun hin dhugaadha. Waraana bilisummaa Oromoo carraa qabu bira dhaabbata. Hajjoo dhugaadha. Carraa qabu bira dhaabbata. Namni carraa hin qabne kanuma waraanni bilisummaa Oromoo waan inni tahee hin beekne haala dhaabbatee eegu jiru kana. Carraa kana harkannee waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatuudhaaf hedduu takka itti gammanna. Amma ta'uu waraana keenya godhu jiru kana hedduu takka itti gammanna. Amma bara bosonni Oromiyaa guutuu waraana adda bilisummaa Oromoo shurufkoitu gobbaa Oromiyaan guutuu waraana kana shurufkoitu. Bara kana harkuu keenyaafuu alhamdulillah hedduu takka itti gammanna ni bilisoomnallee jennee yaanna ammallee bilisummaan duraa taanama. Diinagdee waraana bilisummaa Oromoodha. Ilmaan Oromoo hundi ijaaramanii akka isaan dabalanii fi qabsoon tun saffisaan geettu humni waraana bilisummaa Oromoo uummata isaati. Maddi galii diinagdee isaa uummata isaati. Mootummaan impaayeraa kadhattuun yookiin immoo Piroofeesar Shaarukaan jechuudha. Piroofeesar Shaarukaan akkuma beekamu jechuudha kadhateeti. Kaan kiisa ayyafaa barraa hiikeeti. Nuti hoo humna qabnuun baay'ina qabnuun waan qabnuun yoo leecalloo ta'e fayyadamne injifannoo ta'e goolabuu hin dandeenyu. Ni dandeenya. Sa'aa diinaa heeynu haati teenya sa'aa diinaa heeytu biddeena diinaa kannitu dhiiftee dhorkattee maa nafsee isheetu irratti hin dhabne waraana keenyaa kannu diina dura dhaabbattee sangaa diinaa gurguran san waraana keenyaa yoo kannan galma deemnuuf tanani. Dhageetteen beektu har'a rabbi galanni haa ga'u. Maalirraa hubatte?
diinagdee waraana bilisummaa Oromootii gumaachitu kana hoo itti gammaddeerta itti boonteerta fuula duraafoo daran akka itti boontu maal hojjechuu qabda ummanni Oromoo gama siyaasaatiin gama diinagdeetiin waraana kennaa godhee jira osoo wanti sun godhame eessa jira takka hariiroon siyaasaatii fi hariiroon miidiyaa jidduutti hanqina qabanii sawanni irraa hedduu haasa'uun barbaanneef qaama ilaallatu qabdi bira dabarra ati akka qarree Oromoo takkatti akka hooggantuu mana tokkollee hoogganaa jiru takkatti mee fedhii waraana bilisummaa Oromoo diinara tarkaan fudhachuuf humna jabeeffachuu kan dabalu ummata Oromootiin jedha obboleettiin teenya mata duree wayinuu keette waraana bilisummaa Oromoo nama carraa qabutu bira dhaabbataa jette ati hoo jecha kanaan maaliin ibsitaa jechuu barbaada keeti maayikiin galatooma wallo keessaa waan deemaa jiru amma yeroo ammaa kanarratti hedduu nama boonsa dhugaa kutaa hunda keessatu jira wallo keessaa osoo hin tahin Oromiyaa kutaa hedduu keessa leenjii woboo tu jira kuni maali nuyi asirratti waan gumaachaa jirrudha isaan cina dhaabbachuu keenyaadha jijjiirama kana ka fidee jijjiirama kana immoo hedduun itti boonee jira ammas haalumaan kana caalu itti fufuu qabaa jedha ummannis ka biyya keessa jiru burjaajii adda addaa keessaa baheetini waraana adda bilisummaa qofa akka tahee bilisummaa isaa kan mirkaneessu amanee isa wajjin socho'uu qaban jedha maaliifini duraan waan adda addaatu burjaajitti uumee ture waan hunda kun immoo soba akka tahees miidhaa isaanirra gahees isaaniif deebii tahaa jedheetiin amana achi keessas jiru saba isaarratti waan dalagaa jiru akka dhuma fixaa hin baafne nin beeka garuu karaatti deebi'utti wallaalee saalfaateetinis ka taa'us jira amma yeroo kanarratti humni keenya jabaatee waan jiruuf mootummaan ofii mataa isaa amanee jira kuni galmi guddaadha mootummaa amansiisuun namichi waan hojjetamee miti waan hojjetamnellee in dubbatu duraan waan isaan hin hojjenne akkas jecha dubbataa ture amma immoo dhugaa isaanii gabbaaseetiin dubbataa jira maaliif hin amansiisu isaa kuni galmi guddaadha akka kiyyatti mootummaa harka kennisiisu amansiisuun jechuun ummanni immoo kanarratti maal hubataa ka'eetiin isa cina dhaabbachuu qaba bilisummaa isaa fiduu qaba jedha akka kiyyatti hedduun itti boona. Galatoomi diinagdee baasaa turteen horii baasaa turteen waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbattee isatti waan qabdu ifa miti gochuu keessatti si boonsise moo dhuguma bakka hin taanetti baafte moo ilmaan Oromoo sochii waraana kennaa laalanii kanneen hafanoo maal sirraa barachuu qaban dhaamsa kan nuudhaa beessumaan. Ayyee galatooma ulfaadha. Waraana adda bilisummaa Oromoo an akka dhalattuu qubee har'aatti itti boone malee ittiin gaddine. Diinagdeen waraana adda bilisummaa Oromootiif laatan nama dhukkubsaa inni jedhu isa gowwaa qofatu na dhukkubsa jedha. Maaliif waraana adda bilisummaa Oromootiif nafsee ofii nama gumaacha jira. Daandii isaan deeman irratti daa'ima waggaa 9 yookiin 10 du'aa jira waan ta'eef diinagdeen adda bilisummaa Oromootiif garaa nama nyaatu. Kanaafuu ani sirna jaalmarroo har'aa miti sirna kaleessaattis itti boonaa dhufe inni har'aa immoo daran godhee na boonsee galatoomi jedha. Takka wanni addaa hafe jettullee nu daballe. Ayyee waraana bilisummaa Oromoo bira abbaa carraattu dhaabbataa kan obboleettiin teenya jettee fi dhugaadha. Abbaa carraattu dhaabbata kan jedhuu fi waraanni kun of duratti jechuudha. Qabsoo fi galmaan ga'uuf deema. Warroonni waraana kanarraa waraana kana jibbanii maali shaneedha jedhaniitiin jibbanii gaafa isaanii galma gayanii ni gaabbani. Gaabbuun isaanii hin oolu jechuudha. Warroonni hadha ammoo isaan jala deemanii isaan wajjin dhaabatanii waan itti gaabbanis hin qabanii itti gammadanii biyya ofii bilisoomsuudha bilisummaa ofii argatuuf jechuudha. Anis akka kootitti waraana bilisummaa bira dhaabachuu kootiif baay'ee gammada. Carraa kan argadhe itti fayyadamu kootiif hedduu gammada. Kana waan ta'eef namoonni keenyas warroonni hafanis wanni gaddanis wanni isaan jeequs. Ana diyo derre olke tamale kesana rongo
strategy riqicha political function qaba. Kana malees informal information qaba. Kana irratti hojjetee jira waraanni bilisummaa Oromoo. Kan akkamitti fooyyessuu qabna? Haa ta'uuti uummanni Oromoo diinagdee qabu. Kan Wallagga keessatti, Walloo keessatti nama fixe, kan ammallee nama fixaa jiru. Rasaasni bitamu sun mootummaan kun mootummaan tokko humna qabaachuudhaaf diinagdee isa barbaada. Diinagdeen naannoo Amaaraatti har'a ruuza oomishaa jirtu diinagdee sangaa Oromoo irraa maqaa raayyaatti isaatiin guuranii. Kanaaf gama diinagdee fi siyaasaatiin Oromoo maal godhee waraana kenna? Takka gama loojistikii fi gama odeeffannaa oduu dhimma hubannoo waraana bilisummaa Oromoo irratti waraana ta'aniit marroo komachuu marroo qeequun alatti dhaloota hin garre marroon gahee isa bahee jira. Haalonni hanqinoota qabatanis dhiibbaa ummataatiin sirraan jedhee amanaan akka jaaldaandii bilisummaatti ati maal jetta? Ayyee galatoomaay dhugaadha. Waraana adda bilisummaa Oromoo kan itti hojjeturra kan isa komatu caala kaleessaa haga har'aatti diinaa fi fira sun beekamaadha. Haa ta'u garuu uummanni Oromoo maal godhee fi nama komataa isa jedhamu irratti waraana adda bilisummaa Oromoo bira kaleessaa haga har'aatti namni bira dhaabbataa ture nama muraasa. Har'as kan bira dhaabbataa jiru osoo kutaaleen hundi wal ga'ee waraana adda bilisummaa Oromoo kana bira dhaabbate waraanni adda bilisummaa Oromoo sirreessaa fi gaachana isaa cimsatee jira ture. Haa ta'u garuu uummanni Oromoo kan kutaa tokko yoo isa gargaaru kan kutaa tokko isa qeeqaa ture. Har'as waa lama sadiin itti deemamaa jira waraana adda bilisummaa Oromoo. Uummanni hundi isan fedhu waraana adda bilisummaa Oromoo. Garuu immoo waraana adda bilisummaa Oromoo sangaa guuree diinaaf laatu osoo saba isaatiif laate osoo saba isaa biratti hin dhaabbate har'a miti boru galataa Oromoo biraa qaba. Waraana kiyyaa fi waraana adda bilisummaa Oromoo jechuun ijaa gurra dhaloota qubbii ammaa tanaati. Abbaan fedheetii walitti amanis. Namni gariidhaan birri waraan akka waraana adda bilisummaa Oromootitti an akka dhalattuu ammaa tanaatitti yoo ta'e saba kiyyaaf waraana adda bilisummaa Oromootiif homaa hin goone hin godhas jedhee waan himadhu hin qabu. Yoo rabbi jedhe garuu guyyaa takka ni hojjetama. Osoo nu asii cimnee waan dalanne akka saba biraa warqii itti gurguranne waraanni keenya qaata dhufeetan handhuura ofii irratti alaabaa fi mirmirse. Nutu birrii keenya duubatti qabachuutti jira. Sabni biraa hoo warqii ofii gurrarraa kokkee irraa baasee gurguran. Garuu waraana adda bilisummaa Oromootiif warqii ofirraa baasuu miti taboorsaa keessaatu achi keessa gadi laalla. Osoo saba biraatii kennaadhaanii baamnee tokkoffaa kennina. Maaliif waliigalteetu dhabama? Waraana adda bilisummaa Oromoo jechuun abba fedhe gargaaruu dhabaates duubatti hin deebi'u. San jala muree diiniin illee amaneera duubatti deebi'ee sabni Oromoo kana beekuu qaba. Yoo asii bilbila waraana adda bilisummaa Oromoo gargaarraa akkanadhaan eessa ga'ee namaan jedhan garuu gaafa inni diina kufee kuffisee jilbiiffachiisee inni akkasitti gad jilbiiffachiisu hedduu namaatutu gadda. Eessa nuu ga'ee jedhan hundummee kana dhumataa jira ilmaan Oromoo garuu gaafa siyaasaan keessa gad ba'ee inni injifatee akkanaan ba'ee jedhan Oromoo kan Oromoo jedhuu miti kan diinaallee garaan hin gubata jechuudha. Warri osoo diinagdee qabu waraana adda bilisummaa Oromootiif birri 500 kennee kee deebi'ee isaan nyaachisee kee deebi'ee isa nyaatu kakuu qaba. Dhiiga Oromooti. Nama meeqa kan mana ittiin bitate sababa waraana adda bilisummaa Oromootiif. An ofii guruppii meeqa keessa turee raggisee gaaddisa malee dhaloota gareetitti hin dabalamin. Abbaa manaan bitatee dacheetti linkii san gubee beekna. Kan mana dacheen bitatutu jira. Maaf dhiiga ilmaan Oromootiin ni daldalan. Isaan gisee kufani. Kai garbummaa dandeenye hiddaan buqqinaa dadhabnu ilmaan itti guddifnaadha jiran waaqa guutuu ilmaan santu sulaanuu adha manaan bitatanii carqiin suufiin karabatiin uffachuun lafeen borusaan qabdi. Kanan beekne ilmi namaa zabaan yeroo kana keessatti jechuudha. Abbaan fedhe yoo birroo ofii qabaates wallaahi hin beela'us hin kufus hamileen kutata. Maaliif dhaloota qubeeti? Abbaan barbaade waraana adda bilisummaa Oromoo nama carraa qabutu bira dhaabbata. Namni hamilee qabu, namni carraa qabu. Kan carraan qabne ammoo olumaa gadi deemtee waraana adda bilisummaa Oromootiin daldalachuun hin danda'an. Guyyaa takka garuu laagaa keessaa isa baasu jira. Jiraraar marroon. Dhaloonni qubee garuu guyyaa takka haqqisuu jirti. Warri birrii waraana adda bilisummaa Oromoo nyaattuu fi warri Oromoon daldalattu warri Oromoo jettee kaaree meetira 500 fudhattu jechuudha. Kanaaf waraanni adda bilisummaa Oromoo akka duriitiif akka ammaatitti
wallahi fagoo gargar jira. Nu dhaloota ammaa tanaati. Dhaloota ammaa tana osoo waan cabsan taate daa'imman waggaa lamaatiitu ittiin sirbuutti jira, ittiin dhaadachuutti jira, nama sammuu qabuuf osoo qaqqabanii xiinxalanii ilaalanii. Kan uummata keenyaa ammoo kan Arsii Baaleen quban qabu. Kan Harargee Jimmaan quban qabu. Osoo gadi ba'anii dhakaa karaa irra guuranii osoo gadi ba'ee gisee waraanni adda bilisummaa Oromoo daandii isaatiin bee bishaan buusee daabboo kennitee fi aayoon aannan buustee fi tin jette hunna godhata. Aayoo keennatu, haadha keennatu, abbaa keennatu kophaa ol deebee taa'ee nyaataara. Waraanni keenya baala nyaataara. Kan hunduu beennu sana. Adda isaan daabboo garuu diinaa kennani. Ilmaan Oromoo hayyoota kanaa kennaa hin jiran. Kana hunda kan godhaaru warra biyya keessa warra sammuun isaa cufame. Kan itti hojje garuu diinni yoo wayii gaafate kumaatamaan baasanii kennan sabbata irraa guuranii sabbata Oromoon haati Oromoo keessa hin beenne irra adda ilmaan Wallaggaa fichisiisaara. Sangaa gurguranirraa walloo santu fichisiisaara. Garuu hoo waraana keenya bira wanta takka. Mooraa araaramne jedhanii jeneraalli keenya Komsaa Dirrisaa ani shimbirroon bilisoomsa malee hin galu jedhe gaafaa sanirraa hundeen nu cittee oltee rabbi nu baase garuu seenaa gaafa sanii jeneraalli keenya jedhee fi seenaa ummata Pakistaanii tokko yoo ilaalu xiqqoo walitti naa fakkaate akka waraanni keenya gaafaa san xiqqoorraa ka'ee baay'atee amma bosonni Oromiyaa marti waraana ta'ee ummanni keenya ni hafa. Ni hafa ummanni keenya hin dhagahini, hin dammaqini, afaan qawweetu irra jira sanii xiqqoo ani gaafinatti ta'ee haa ta'u silaa osoo akkaan ummanni keenya waraanni akkanatti baay'ate kanaan dubartii fi dhiirri mukatti cabsite akka hayyoonni keenya warri duraanii jedhan nama baay'eetu waa jedhe diinaa kana osoo zim jenneetumaan jedhumaa dinneeyyuu ka'anii nu keessaa badan jedhe jeneraal jaarraana fakkaate. Eeyyee sooressa jaarraa abbaa gadaa. Ummanni keenya bakka kanatti xiqqoo hanqina qaba jechuudha. Ta'e eessa jirraa kan jedhu tilmaami sochiiwwan hojjetamaa turan keessaa wanni si boonsee fuula duraafate ejjannoo waraana kee diinagdeedhaan cinaa dhaabbachuu maal qabda maal harkaa qabda Oromoo yoo jaarame Oromoo yoo hidhate jettee ati qabdu maalidha sin jechuu barbaada jala teenya fariyaa fa'aa itti dhufaa itti fuufi. Macarraa naa kennitanii wanti waraana kee irraa gammadee waa takka lamaa miti akka qarree Oromootitti waa baay'ee irraa gammade jechuudha. Kaleessallee nuti faayidaa isaanii hin beekne malee isaan faayidaa qabsootii fi miidhaa uummata Oromoo hubatanii fi kan daggala mana godhatan garuu uummanni Oromoo kalees ta'ee har'as faayidaa waraana adda bilisummaa Oromoo hin beekne. Warroota diyaaspooraa biyya alaa sooshaal miidiyaan isaan qunnamuu fi hadhaa jiruuf jireenya biyya ofiitis biyya nama adda baafate kana malee ammallee uummanni biyya keenyaa bakka lamatti wal qoodee jira. Tokko wallaalummaa keessatti kufee jira. Faayidaa waraana ofii wallaalee jira. Kammoo wallaalummaa hin qabne faayidaa waraana ofii beeke afaan qawweetiin ugguramee jira. Dubbiin tun isii cimtuudha. Waa hubatu malee namni waan jedhu uummanni keenya hawaasa bakka kana lamatti wal qoodee beeka. Afaan qawweetiin irra deemanii doorsisaa jiran. Warra silaa gadi ba'ee hubatee quuqama qabu ilmoo ofiitiif akkasuma qabeenya ofii waraana ofiitii kennee bira dhaabbatee karaa banee qe'ee ofiitii qoshaashaa nafxanyaa barbaasuun kalee uffeen irratti har'a uummata keenya siqaa jirtu yaasuu barbaadu afaan qawweetiin ugguraa jiranii kuwwan immoo warra wallaalummaadha warra faayidaa fi miidhaa hin beekne jechuudha. Akka qarree takkaatitti wanti waraana keenya irraa gammade waa takka lama miti. Waraanni keenya dhugaa rabbi dubbatuuf Oromoo addunyaa kana gubbaa jiru miti ka du'ee sila Oromoof jecha qabsoof du'e illee gabrummaaf azalaa du'e illee mataa ol qabachiisee yoo qabu maqaa waansisee jechuudha dhugaa dubbatu. Abba jaalatee abba jibbee uummanni Oromoo haga ammaa mataa ol qabatee ka deemaa jiruu fi haynummaan jiru kunuu ka deemaa jiru sodaa uummata Oromoo osoo hin taane sodaa heeraaf seeraa osoo hin taane sodaa waraana adda bilisummaa Oromooti. Abba jaalatee abba jibbee sodaa waraana adda bilisummaa Oromooti uummatni Oromoo bahee galaa jira. Kanaafuu kuni na gammachiisuu qaba. Ammallee waraanni keenya humna dabalatee lolee lolchiisaa jira, kufee kuffisaa jira. Wanti irraa gammadee waan ibsee itti bayuu miti waraana keenya dhugaa dubbatuuf.
garuu wanti isaanii godhe akka mataa kiyyaatitti hin hanqata hin geenne waan silaa waraana kiyyaa maluu fi waan biyyooti amalu hin goone ani jechuudha. Na hanqataa godhellee jedhee hin yaadu of dura bakka godhu abdii qaba. Ummanni keenya akka waraanni keenya isaaniif abdate isinii jirra Oromooti gabrummaa ozumaa ummata keenya gabrummaa keessaa arginuyyuu hirriba gaarii rafnu buddeena gaarii nyaannu uffata gaarii hin uffannu jiraannullee ummata keenyaaf falmanna duunullee ummata keenyaaf duunu jedhanii ugaa rabbi dubbatuuf qabsaa'onni keenya gaafanii yookaan rasaa sana amanii nafseen isaanii baatu namni ugaa sabaaf of kenne yaa saba kiyya yaa lammiitiya amaanaa ilmootiya amaanaa jaartiitiya jedhanii maatii ofii hin amata waan gara namaa gubu keessa qawweetiya lafaa fuudhii seenaa kee galmaan gahi kaayootiya galmaan gahi ummata kee gabrummaa jalaa baasi jedhanis ummanni kalee seenaa dhageenye fi kaar'aatillee walitti amataa du'a. Kana jechuun waan akkaan onnee namaa cabsu. Kana jechuun waraanni keenya eessa jiraanu maalu eessa jirra waraanni keenya maal hojjetan maal hojjenna jennee haga eenyummaa keenya of gaafa nu taasise ummanni keenya hin wallaale malee odoo ka wallaale kan maanti beekee afaan qawweetiin uggurame sun ka wallaale illee kakaasee wal mari'achiisee qabeenyi isaa humni isaa waraana isaa ta'ee fakkeenya yoo waraanni karaa wallaggaatirraan karaa jimmaa seenu jidduu kanatti hawaasni ol quba qabaatee waan godha yoo abaan gaazii karaarra naqanii yoo konkolaataa naqanyaa uummata keenya wareersuuf waraana keenya suquuf deemu kibrii isatti darbitee daa'imti takka huura seentee wallaahi haamilee isaaniitti caba ammaan booda deebanii karaa sana hin deeban of eeggannoo cimaa isaan barbaachisaa shiratu baraa seenaa jechuudha. Odoo bakka hunda uummanni keenya walii galee waan godha yoo aban aadaa karaarratti kololchuu dadhabdi dubartiin gadi baatee kuni maalidha hubannoo dhabu ka hubata hirrafe afaan qawwee maaltu nagayeef ammoo hin hubateen inni huban uummanni keenya jidduu sana lafti wal qoqqoodee gabrummaa ofirratti fedhee danda'anii hundaan isaan barbadeessu itti yaadan shira jalaa gubbaan keessan kara hundaan itti yaadanii saniif harka laanne injifannoo bobboonsaa kan kanaan dura galmeessan caalaa galmeessuun isaanii anaaf gammachuu guddaa akka waan bilisoomnee tokkotti ilaala akka bilisoomnu qaba. Hanqinni jiru hoo kan jedhu ammoo hanqinni akka intala Oromoo takkaatti ni jira jedhee ani yaadu xiqqoo dubbataas jiranii xiqqoo hawaasaan walitti dhiyaatanii wallagga xururaniif isaantu achi jiraaf xururan garuu isaan argachuu hin danda'anii isaan balleessuuf jecha ummata nagahaa dhala hedduu abdii boroo abdii biyyaa baay'ee balleessanii haa ta'u roba saniif jedhee akka nu jalaa rifanne cadhisuu otoo hin taane karma danda'anii isaanin mijaa'ee cadhisanii otoo hin taane karma danda'anii ummata kanaaf yaada kennuu qaban. Ummanni kun gurra qaree isaan dhagata akka duriis miti ummanni kun abdii isaan irraa qaba abdii isaan irraa qabna abdii kenna ka fedhes waan fedhe jedhu kama itti amanu caala garuu giddiinuu itti amanna. Kanaaf bira jiru kan jedhee yaadu kanuma ibsa kennuufii qaban ummata keenya yeroo akkuma rakkatan rakkina keessa ta'an sanitti kan qabsoomnuuf ummata waan ta'eef akkuma ummataaf lubbuu isaanii qaalii ta'a bakka falaa jiran sanitti ummanni kunillee akka tana daran isaan gargaaru tana daran akka isaanitti fudhatu waan barbaachisuun kallattii danda'u hundaan akka waan barbaachisuun isaan bira dhaabatu xiqqoo gara ummataatitti yaada isaanii fiduu dhabuun ammoo hanqina jedhee yaada. Anammoo akka siyyatti anis waboodha jedhee bakka kana dhaabbadhee jechuun kiyya anaaf waan guddaadha. Anis waboodha erga jedhee waan danda'u akka waboon naamusaan tokkummaan waan danda'u hunda godhee saba kiyya ni bilisooma jedhetti anis nama akkasii akka ta'u rabbina haa godhu. Gammachuu guddaas natti dhagahama yoo hangasillee gochuu fi baadhe waan danda'u du'aayi rabbiitiin bira ni dhaabadha waan qaburraallee hanga lubbuun kee jirtu bira dhaabbachuuf hawwii kootis abdii kootis. Mamabtu dalale, tu matati mole dalale ho. Mamabtu dalale, tu matati mole dalale. Itti kajela male, mamabtu dalale, tu matati mole dalale ho.
akkasuma ardaa marii nu qopheessuu keessaniif galatoomaa galatni keessan bilisummaa ta'uutiin jecha warroonni zoomii qabdan gara zoomii osoo seentanii bareedaa wal jala miseensi hundi sagantaa kanarratti hirmaachuuf hawwii qaba. Gara yaada kiyyaatti yoon deemu waraanni keenya maal galmeessee injifannoowwan isaan galmeessanii maal fakkaata kan jedhuu fi injifannoowwan isaan galmeessanii kana jedhee ibsuu hin danda'u. Injifannoo gugurdaadha. Injifannoo boonsaadha. Ammas rabbii wajjin haa jiraatu. Gatii dadhabbii isaanii bilisummaa godhee isaan agarsiisu bakki kaleen jirruu fi hadha jirru eessaaf eessa walitti hin dhufu. Warroonni galma isaan galma deemaniif galma hin qabsaa'aniif hin beekan jedhan hin beekan tolchanii beekanii osoma beekanii nu uumiti farda kennaa ni beeku bareechanii jedhee haceeni ni beekanii. Hasan ati ilmaan keenya nutti dabarsu Oromoo ilmaan keetitti dabarsuu qabda. Hadha qubee generation jennee osoo dhaloota qubee jennee of waamnu akkamiin dhaloota keenya ilmaan keenya hin dabarsinu turummaa iddaan mukkisna malee ilmatti hin dabarsinu sana ittiin maa mukkista waan dandeettuun loluu jechuun bosona seenuu qofa loluu jechuun kilaasha qofaan ka hidhatanii loluu jechuun tooftaa si gaafata loluu jechuun adeemsa si gaafata loluu jechuun tokkummaa si gaafata jechuun waliigaltee si gaafata loluu jechuun mala dhahuu si gaafata gaafa ati mala dhooftee waraana kee ka inni qawwee qabate qawween ka mala dhahuun kan fiiguu danda'u fiiginsaan bira gahuun ka dhagaa kaasuu danda'u gololchuun ka karaa cufuu danda'u gaafa kanaan deemne biyyattii teenna Oromiyaa tana harkatti galfanna inshaallah yeroo xiqqootti harkatti galfanna. Kanaafuu yaa ummata Oromoo duraaniitiin warri garaafillee gante Oromoo warri as deebuu saalfattellee maal naan jedha warri jettellee warri sitti fakkaatee nullee harkuma dhaa turre dhugaa walitti himna. Abiyyi namni harka dhoonne hin jiru harka dhaa. Ulfaadhaa shaneen kaayoo hin qabu ajajas hin qabu saamicha gaggeessaa jedhee namichi biyya Itoophiyaa hin bulcha jedhee yeroo fuusiirra taa'u suni haa ta'u waa jedhu malee achumatti deebii ofii itti kennee ture ofumaa waallee jedhaa ofumaa deebiillee kenna ture. Kanaaf sochii kana balleessuun hin danda'amu babal'atee jira. Ammas uummanni keenya maaf dhoysaa nuuf laaluu qabnaa maaliif waraana kana dhoysee iccitii isaa dabarsuu didee jedhee ofumaa deebisee ture. Gaafa waan qabanii gadhiisan wallaalan ani jaalsoo humariin hujii isaatiin yoo dadhabe duuba taa'ee maqaa itti baasa. Kana gocha madiinni godhu malee waraanni keenya kaayoo qaba akeeka qaba galmatti deemu qaba jechuudha. Kanaaf kuni guddaa waan ummata biratti illee beekamaadha. Waraanni keenya maal fedhiin isaa maali kaayoon isaa maali daa'imman waggaa 10-15 yoo gaafatan deebii kennuufii dandeetti jechuudha. Kanaaf waraanni keenya osoo tarsiimoo masagamuu baatee osoo kaayoo qabaatu baatee har'a bifa kanatti guddatu hin danda'u. Kanaaf gaafa ati cimte gaafa ati jabaatte diinni waan argeessitu bataa'ee sitti moggaasa amala diinaati jechuudha. Kanaaf amma qabatama jiranii garaa hidhadhaa jennaan warroota diinota keenyaatiin nu waan namaa saamneetii miti waan namaa fudhanna jenneetii miti haqa keenya irratti abbaa taanaa haqa keenya tuqinaa qee keenyarraa nurraa galaa jenne malee qee namaatitti hin roorrisne nama haqaan deemu rabbillee hin tumsaa waan ta'eef waraana 40,000 haqa gara 100,000 akkaamee jira. Rabbi galanni haa ga'u. Akkasuma numaa warra Oromoo ta'e kana anufirraa qabeettiin jechuudha. Yoo isaan eebbifamanii ba'an eessa akka yaa'an gammachuu kooti garatti qabadhuun nafa akkasitti baansan jechuudha. Kanaaf wannin durattis jedhe Oromootiyya yaalattee jibbitee waraana kee bira dhaabbadhu yoo kan bira dhaabbanne jiruu fi jireenyi kee ilmaa fi ilmoon ta'e lafatti hafuun hedduu
ajjeesuu miti ciranii akka warra sanitti nyaachuuf deeman. Kanaafuuyyuu waan qabdu utubdee qabeenya ati qabdu yoo jiraatte qabeenya keetirra abbaa taata. Qabeenya mataa martee waraana keetii fi saba keetiin hin gargaarre kana diinatu nyaata. Gaafa toltee akkuma amma baqatan kana biraa jechuu qabeenya qabdu keessa diinonni yoo ari'anii baqatan warroonni amma nu jalaa baqatu diina jalaa baqatu kun kaani toltee fi ta'a. Oromoon baqatu baay'eeniti. Oromoon dheessiteellee hin beektu ariitee galchiti malee ka ammaa kuni bakka garitti warri baqatu kuni warri baqatee gargaarsaan jedhamu kuni akka sabaatitti gargaaramuu garaanu nyaata. Ajjeesi du'i wanni gargaarsa biraa hedduun jiru. Eenyutu qe'ee keetirraa si kaasee si kadhachiisa. Eenyutu qe'ee abbaa kee qabeenya keetirraa si kaasee si kadhachiisa. Gadi dhadhu ittiin bitat qabeenyaa irraa dheessitee diinni nyaatu san ittiin hidhadhu hidhachiisa. Jedhaan uummata Oromootiin wanni dhaamu. Kanaaf yoo wanni nu baasu waraana haa bilisoomnu hanga feene haa waan fedhe karaan nagayaa soba karaan nagayaan jedha. Waraanni bilisummaa Oromoo maal hojjechaa jiraa fi akkasuma ammoo maaltu irraa hafe maaltu sarraa eegama kan jedhuu fi waraanni bilisummaa Oromoo dhugumatti hojiin inni hojjechaa jiru hojii boonsaadha. Hojiin inni hojjechaa jiru numa Oromoo ta'eeyyuu ajaa'ibsiisu jira. Haala kanaan itti fufamee dalagame taanaan bilisummaan teenna yeroo xiqqoodhaan egaa walumaa galaan qabeenyi uummata Oromoo waraana keenya fayyadamee Oromummaa wal galaan fayyadamee hin miidhe ka'edhu. Yeroo kanarratti ciminni waraanaa akka jiru ta'ee gama siyaasaa fi diinagdeetiin qabeenyi Oromoon qabu mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo ijaare moo diina ijaare? Tokko. Lammaffaa ilaalchi beekumsi uummanni Oromoo qabu mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo ijaare moo uummata Oromoo gaaga'e? Qaamni kana qindeessu tokko hawaasa ifii du'aa jiruudha. Akkanami abbaan furtuudhaa isa waraanni bilisummaa Oromoo dagaagee yoo jenne uummanni Oromoo diinagdeen deeggaruu yoo dhabe sababni uummanni Wallaggaa ajjeefamuuf maali? Taappeellaa maqaa kanaan maxxanfamedha. Wallaggatti hin dhaabbanne Arsii seene kutaa 11 seene ifa maaltu afireem yuunivarsiitiitti deebi'anii jiranii bar nama fixanii nama keessaa fixanii deebi'anii jiran waraana dadhabanii galma kaayyoo kennaa haala kamiin ejjannoodhaan hadhooyne jabaanne hayyoota warra shaamiza adii ammallee nuun taane warra shaamiza adii warra karabataa nuun taane isaan kanallee gadi qabne takka mooraa fi tapha kubbaa miilaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa akka isaan bayan taasisu takkaahu gadi bu'aniit jimbiilfatanii akka marroon jimbiilfatee jiru isaa dhiisisanitti akka hambisaa seenaa isa dhiisee sanyii nagaasaa sanitti gadi bu'anii hojjechuu kana maal jetti jechuu barbaade asirra dhaabadhu yaada naa kennu. Hayyee yoo yaa babaroo ashama jenneetiin jira sagantaan keenya har'aa kana fakkaataa kan nu cinaa dhaabbataniitiin dhaggeeffatanii yaada adda addaa nu kennitan hundi keessan iyyuu hora bula deebana kanneen ammoo YouTube chaanaalii kenna hin qabne Orombeek Entertainment asirratti agartan waliif qoqqoodaatii nu guddisaa isiniin jenna jaarmiyaalee dambalii qeerroo bilisummaa Oromoo jaarmiyaa gaaddisa marii dhaloota gara bilisummaa Oromoo keenya jalattis jaarmiyaalee waraana bilisummaa Oromoo tumsan kamiyyuu keenya jalatti ijaaramaa isiniin jenna akkasumas ammoo waa hunda caala raadiyoo arraata biyyoolessa Oromiyaa National Media ONM jala seenuudhaan jala Hawwii Mahmuud gaazixeessitu xiinxaltuu rogeetti haleeltuu diinaatii fi gartee isii gootitti jaallan jalgalmoo Oromoo faa wajjin loltee lolchiisiisaa jirtu waa meeqa hojjetaa jirtu jechuudha. Dinqeessaa Dabalaati. Dinqeessaa Dabalaa horii bulii qophii kee ammoo qabanneetiin dhiyaannee jira qophii caayaa odaa jalatti Dinqeessaa Dabalaa nama akkamiiti kan jedhu isiniif dhiyeessina. Ammaaf raadiyoo arraata biyyoolessaa jala seenuun mallattoo diimaa san gadi qabaa subscribe godhaatiin share walii godhaa raadiyoon arraata biyyoolessaa jechuun risiitii nagahee qofa osoo hin ta'in oduuf odeeffannaa qofa osoo hin ta'in misaa'ilii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo misaa'ila uummata Oromooti. Waan fi abbatu jabeeffata Jaal Hawwii Mahmuud horii bulii deebanii wallee akkana gannu dhiisuu keetiif
Simfaarsa wabo jetteeti jirti anillee istiidiyoo irraa sagantaa kiyya walle masiitiin goola bakka isin faana ture ani jaal daandii bilisummaa ogeessi teeknikaa kiyya irreessoo barii wajjini halkan gaarii isin Kunuuf jecha kan daartee bosona keessa waartee madaala takkaan qabnee lubbuu marattuu laattee simfaarsaan diinaa garaa naarsa simfaarsaan diinaa garaa naarsa. Osoo yartuun garaadhaan fiigdu osoo jiran jaallan kunoo irraatu wabooti dhatii qeerroo hidhachiise baasee diineessaa of kabachiise hidhannoota manee jechaa minaanii seenaan banee galmeeffate wabooni osoo du'a kee eegduu yartuuni kunoo ololsi qabdee addunyaani elaami yamarroo komeran tokko rafeessaa si qabaa bari lolaako daabisanii kiyya bobbaasaa kijoo akkamsaa wala berraati dhugaatonni hundii lolaa hedduudha kalaamni oromoo kunuunfachuudha egaa akkama gogoota yagantoota waboo qofa fidaa bari furmaata jaallantoo kan jirtan basaana keessa alaaf keessaa ta'aa wal jajjabeessa yagaachana lolaa hundii qarooma waboo gosamni goosi wala booma